And it's an honor to get to meet Jawar and all of you. Thank you so much for having me here. Hamile kennaf. Hamile. Bulo. Hayyee hedduu galatoomaa yaa ni beekna akka bulloo haasaa isaa nu cuftunu wajjumaan hawwaa jira. Kanaaf ammallee bulloon lakki mee ana dura waan isin jejjettan dhagee boodara haasawa kiyyatti deebi'ee jechuu jira waan ta'eef ammas yeroo muraasa booda gama kallattiidhaan gama bulloo isin deebisna. Qarree leensaa waan jettu qabdii isillee dhaloota jenereeshinii biyya kanaati mee leensaa hamilee naas madhame leensaa. Hello, welcome everybody. Maqaan kiyya Lensa Ali. I would like to start by saying welcome to Jawar Mohammed. It is a pleasure and honor having you here. Jawar inspired the youth, the Qeros and the Qarays to fight for humanity, for justice and for freedom. He inspired generations to stand for themselves and continue the fight for their Oromoma. Despite our religious beliefs, and tribes, you have encouraged us to support one another and help each other in the fight for our people. You have taught us a lot about Tokkummaa. You heard us when we were voiceless. I would like to thank my parents as well as the Vancouver Oromo community for always encouraging me to pursue higher education and for always lending a helping hand. We should continue to support our children in their dreams and aspirations and help them see their potential. I would also like to thank the Oromo youth for always having a voice when we weren't heard. We didn't back down. We should continue to use our voices and refuse to be silenced. If we continue to stand together, we are powerful and we can make further change. Thank you, Galatoma. Qarree leensaa hamilee naa kennaaf mee hamilee dhaloota abdii boruu akka jawween jedhe san dhaloonni abdii boruu biyya kanaa isaa waan ta'eef jecha ijoolleen tun guddattee boru akka jawwee akka nu taatu feenaa kanaaf ammallee irra deebi'aa hamilee nu kennaaf. Hayyee ammas sagantaan keenya akkuma itti fufeetti jira maal ni dadhabdeni haay as wajji buluuf deemna hamileef kenname yeroo takka. Har'a wargallakkisuun hin jiru isin achirraa nu ajaju nuti asiisni ajajamuudha. Sagantaan keenya ammallee akkuma fufeetti jira. Sagantaa dhumaa walaloo xiqqoo isin dhageessisnee akka lettimaan obbo Gammadeetti isin dabarsaa san booda haasaa jawweetti dhufa jechuudha. Faatumaa hamileedhaan naas maddaa guutak. Faatumaa Inda geessamte walaloon tiyya anaa dhufuu jetti. Anaa dhufu Jawaar gootawwan kaleessaa daandii isaan irra kufan qabsoo galmaan ga'uu qabna akka diinni karaa nu maqsine qabsoo galmaan ga'uu qabna akka diinni karaa nu maqsine. Jawaar Oromoo fars jettee kalee lafaa nu kaaftee Jawaar Oromoo fars jettee kalee lafaa nu kaaftee qeerroo fi qarree ayyooleef manguddoo ijaaf qabsoo galmaan ga'uu qabne diina karaa raasne qabsoo galmaan ga'uu qabne. One second. Sagale. Gootawwan kaleessaa daandii isaan kufan qabsoo galmaan ga'uu qabne akka diinni karaa nu maqsine qabsoo galmaan ga'uu qabne diinni karaa nu maqsine. Jawaar Oromoo fars jettee kalee karaa nu kaaftee
Jawar Oromoo Fars jettee karee qabsoo nu kaaftee Oromoo Fars jettee karee qabsoo nu kaaftee qabsoo galmaan ga'u kun akka diinni karaa nu maqsine qabsoo galmaan ga'u kun akka diinni nu maqsine. Ayyee sagantaa keenya ammas akkuma jifeetti jira. Obboleettii teenya yeroof emotion taanee waan jirtuuf mee hamilee naa kennaaf mee guutak. Hamilee itti kaata ammas hamilee. Okay, itti xiqqashoo boqonnaa fudhattu hangasittu obboleettiin teenya hawwata keessaa maaliif keessa hin oolchine nuti keessaa fudhabu jirra jedhanii kanaaf gama hawwataatti deebina. Obboleettii teenya as dhuftee moo'achi. Okay, hi. Just give your mic. Obbo Jawar Mohammed, welcome back to Vancouver. Hoduu si ayne baga si agar. Rabbi khiyama tokko kharade yaada khiyana guute. I don't want to get emotional, but I want to say thank you to Allah first. And my brother, wherever you go, wherever you are, I'm with you. May God bless you, long life. I'm your really supportive of you. I'm getting a lot of emotional when I just number your name or your face. But I want to say thank you to Allah to show me you. Yeah, I really appreciate. Have a good night. I will see you. Wherever you go, I will go with you. If you need help, Ahmed knows me. Thank you. Galatoma sabakhiya sintuftino. Hedduu galatoomii nuti illee isiniin boonna. Hedduu galatoomii kanaaf ammallee irra deebi'aa hamilee nu kennaaf. Okay, sagantaan keenya kan itti aanu akkuma argitan asii bulloo kan affeeru obbo Gamadaa gama steejitti na yaama guutak. Obbo Gamadaa hamileen asii madda. Akkam ooltan. Abdii fi Nuureen waan sila lallaaftuu fixaniiti. Anaa fi isin waliin buusuu deeman maaliif hogga bulloon haasoo godhu gaafii gaafanna jettanii waan rakkisuu deemtaniif bulloon isitti isin dhiisu anis garuu isinitti hin dhiisu. So wanni goonummaa maali jara keenya joo dadhabbii qabaatan joo daqiiqaa 5 akkana hafuura baafachuu barbaadan maaliif haasonni bulloodhaa dheeraadhaa gaafii fi deebii jira. Namoonni mana qulqulluu washruumii dhaquu feetanis yoo jiraatan jokkas goone kam isiniif fakkaata mootti fufu. Atti fufnu bulloodhaaf joo daqiiqaa 2 fi kana wanni goone kam. Okay, akkas taanaan itti fufna. Akka gaariitti hin dhaga'amu. Aya, tole. Duraan dursee baga nagayaan dhuftanii keessaafuu keessummoonni keenya warri gaafa akka har'aan ta'in Oromoon naannawa kana hedduun jirre. Oromoon namoonni 10-20 jiru hogga haajaa qabu. Isaanis hogga haajaa qaban walitti dhufnu warri Seattle baga nu dhuftanii hedduun gammadee namoota yeroo dheeraaf hin arkin sababii obbo Jawaariin waaniin isin harkeef hedduun gammadee baga nu dhuftanii aadaa teenya ta dursan haadeeffannuun isiniin jaa gaafa isin haajaa qabdanis gaafa nuti haajaa qabnus akkanatti wal bira dhaabbannu baga nu dhuftanii hedduu galatooma.
kanatti aansuudhaan waa'ee Jawaar hedduu dubbachuun irra hin jiru maaliif isiniin na caalaa waan beeytaniif waa'uma takkaa lama qofa jeetiin bullotti dabarsaa. Jawaar gaaf tokko gaafii fi deebii onni dhaleessaniif tokko keessatti odoon silaa bakkaan jiraadhu filadhu naan jedhanii Vaankooverin filadha je. Amma immoo guyyaa lamaan sadeen tokko as ture jaalala Vaankoover ta dur caalaa akka daran jaalate waan inni suuraan nima maxxansu takka irraa harkuun dabdaniimi. So Jawaariin akhi nama joo bakki itti deemtu san hin taane deebi'ii mana keetii miseensa community teenyaa si godhuuf nuti harki keenya banaadha. So nu otu jennaani eegaan hagana jee ni haasawasaa eeggachaa jirraa waa lama waanin anis godhuu qabu isinis godhuu qabdan. Tokko namni deddeemtan hundi tatta'a. Warra ijoollee huccuu adii uffatte malee akka jirtanii tatta'a. Abdirraa eegalii ijoollee hundi keessa tatta'a. Lama telefoona warri qabdan. Telefoona silent irra haa emergency fi isin barbaachisuu mala. Telefoona mana kana keessa jooyyee ijoolleen huccuu adii uffatte tun isin baafti. Kun amriitii. Jo sangootan anis asiisin tajaajiluudhaaf qophiidha. Sannuu godha olii gad deddeemuun jiru jo haajaa qabaattan jo gabbahuu feetan ijoollee huccuu adii qabdu moggaa dhaabbattu tana tarka kan agarsiisaati isaan hulaa isinirraa bananii isin gabbaasanii so olii gad deddeemuun hin jiru jechaadha. Eega kanarra walii gallee obboleessa keenya bulloo akka yaadatanitti maarchi 20 asitti OMN dhaaf fundraising qabaachaa turre yeroo duraatiif qaamaanillee ta'uu baatu telefoonaan ummata Vaankooverin dhufeetiin isin laala je'ee addii nuu seenee addii sanii guutee waan jidduutti argameef obbo bulloo keenya waltajjiin teetii waan ummata kanaa qabdu ummata dhaleessi sanbooda gaa waan isaan si gaafatan atuu ni beeyta waan deebiftu galatoom. Akkam ooltan nagaa jirtanii baga rabbi nagaa wal nu agarsiise silaa guyyaa gammachuu taa ture haa taata garuu gaafa hawaasni kun gaddarra jiruun dhufe kichuu keessan ilma keessan xiqqaa ilma keenya xiqqaa Samiir Alii bifa hedduu nama gaddisiisuun torban itti dhabdan keessa waan dhufeef hedduu waan nama gaddisiisu isallee rabbi warra jannataa haa godhu maatii isaatii fi isinillee rabbi isin haa jajjabeessu jechuun barbaada. Jajjabaadhaa. Itti aansuun Vaankuuver yeroo baay'een dhufe. I think biyyi faranjiin dura dhufe tana moo Hoolaandi tan na fakkaatte dura saniin dhufe 2004 ji'a wal fakkaataa keessa. Ama 18 ture jechuudha. Arra hin jirru warra dajii tana hedduu bobbolle. Arriin tun akkanumatti hin baane. I was 18 or 17 when I came here. Gaafan dhufe san namuma tokko biyya tanaan beekun ture. North America keessa nama tokko. Asiin dhufeeti xayyaaraan asii bu'ee achirraa Victoria deemee Pearson College deemee almost 73 ijoollee biyya kana jiran wajjin leenjii kennuudhaaf hin dhufe ture. Arra sanirraa kaanee hawaasni keenya akkana bal'atee sanii as deddeebi'an ture. Bal'attanii dhufuu keessaniif akkanatti wal hortanii warra kaanis Kaalgaarii irraa Edmonton irraa bakka hedduu saamu jirtan fakkaata nama. Baga bal'attanii baga jabaattanii na eeydanii. Obboleessi yeroo hojii biyya tana hedduun jaalladha. Probably biyya faranjii duraan arge waan taateefi. San qofa miti. It's just beautiful. Biyya hedduu bareedduudha. Duraan yoom biyya alaa taa'anii duris ijoollee ta'eetis eegaan biyya alaa dhufes biyya kabeelaan kiyya kun bakka nageessin hin qabu. Biyya dhibbaa ol nageesse beekta. Biyya hedduun arge. Garuu akka biyya tanaa ta qalbiin itti nanaatee keessa jiraachuu fedhan jiru ture.
I don't know why. I just love the place. Yoon biyya tiyyaa ala jiraadhe biyya tanan jiraachuu barbaada ture. Amma garuu dhiifama naa godhe an biyya tiyya galeetiin jira biyyuma saniin jiraadha. Torban kana hedduun deemee biyya hedduu bareedduudha. Isinillee wanni encourage godhu sanbattan mana teessaniin qamayna gaara kana baya. Biyya rabbiin badhaase biyya bareedduu keessa jirtani fayyaa keessaniif illee gaariidha. Waa hundaafuu gaariidha. Biyya bareedduu sana keessa waan jirtaniif hedduu sosocho'aa. Torban kana guyyaa shaniin haayik godhe. Ammallee as jiraachuu baadhu gaafan xurataa ba'e gaafan soorata ba'e asitti deebi'uun kiyyan oolu. Yookaan as maddanneessu. Ani illee dhufuu baadhu garuu obboleettii xiyya takka asii galfattanii jirtan jechuu dhagayeetiin jira. Baga as qubachiiftanii baga kunuunsitanii hedduu galatamumaan isiniin jaa. Akkuma reefu jeetti hoggaan gamana qajeelu gadda kana waan hin dhagayeef hedduun rifadhee hedduun gaddee. Sagantaan akka hafu yaada dhiyeesseetiin ture haa ta'u garuu nagaa wal gaafachuun barbaachisaadha. Hawaasni si yaadee jira waan jaameef hin dhufe. Akkuma beektan imalli galatoomaa kun waa lama of keessaa qaba. Tokko isin galateeffachuudhaaf. Kalammataa haala biyyaa haala keessa jiru hubachiisuuf. Haa ta'u immoo garuu obboleessi keenya guyyaa dhiyootti kan lubbuun dabarte hedduu nama gaddisiisuun xiqqaan keenya hedduu nama gaddisiisan rabbi nurraa haa dhaabu. Oromiyaa keessattis alattis xiqqaan keenya ka lafaa ol dhufu ka boru nu dhaalu ka boru waan nuti eegalle kana bakkaan ga'u hedduun gadde viidiyoo mucaa sanii argee I was heartbroken. It's painful. Kanaaf har'a kan awwaaltanii taaziyaarra jirtanii osoo kanarra jirtanii an siyaasa isinitti haasa'uu hin danda'u. I cannot do it. It's impossible for me. Dhiifama naa godhaa ani siyaasa isinitti haasa'uu hin danda'u. Presentation qopheessellee magaalota biraatti gaafa biraan godhaa. Har'aaf garuu isinis galtanii maatiis reefutti gorreet jajjabeessinee dhufne. Isinillee deebitanii maatii jajjabeessuu waan qabdaniif har'aaf haala taaziyaarra bakka jirrutti aadaan teenyas keessattuu immoo daa'ima brilliant bright future qabu hawaasa kanaaf qabu bakka reefuma biyyeen isaatu hin tasgabbaa'initti siyaasa haasa'uu hin danda'uus hin barbaadus kanuman isiniin jaa galatoomaa maatii isaas isinis uummata keenyas rabbi haa jajjabeessu rabbi guddaan immoo dhumaatii biyya keessaatii fi alatti ijoollee teenya irra gahaa jiru kana rabbi nurraa haa dhaabuun jaa galatooma. Okay. Waan obbo Jawaar haasawee dhageessanii waan silaa nuti yoggaa dura waltajjii tana bannu dubbachuu turre nu bakka bu'ee dubbatee hedduu galatoomi. Kasii nu hundaa'u mucaa kasii waliin dhabne maatii wajjiin dhabne nu hundaa'u rabbi nu haa jajjabeessu. Akkuma obboleessi keenya jee gadda keessa osoo jirru waan siyaasaa dubbachuun hedduu ulfaataadha jee mee daqiiqaa takkanaa kannaati sanboota waan goonuun isinit deebi'a. Ammoo hin sossooyina akkasumatti bakkuma takka taa'aadha daqiiquma takka qofa naa kanna. So, akkamitti haa xumuruu doctor? So namni yaada kannatu dhaamsa qabu dhaamsa. Yeah.
Ne ni dabeessaniimi waliin gallee jiru. Amma dirqama taateeti malee akka silaa obbo Jawaar jee sagantaa kana jijjiiruu nurra ture. Bakki tunii fi yaamichinii kun yeroo dheeraa waan fudhateef jijjiiruu hin dandeenye guyyuma tasaa kana ta'e. So amma maal goonaa namoonni ol kaasanii galatoomii yaada qabdan ni dhaleessitanii so Jawaar yaada qabdan barreeffatee waltajjiin biraatis haftee gaafii teessan akka gaafitti sonni jiraate qabatee waltajjii bira irratti isinii deebisaa yaada qabdan daqiiqaa takka yookaan lama keessatti dhaleeffattanii wal gadda kanarra jirraa wal gahii teenya osoo samma xumurre akkam isin fakkaata akkasumarra wayyaa naaf gala yeroo dheertuu eeggachaa turre garuu immoo haalli nu mudate so waan uumama rabbiiti so namni yaada qabdan yaada dhaleeffadhaa Jawaar wanni deebisu jiru ni barreeffata yaada dhaleeffattanii waan isiniif fakkaate galatoomii yaada qabdan dhaleeffattanii wal gahii teenya akkasitti xumuru. So yaada qabdan gaafiidhaan akkuma yaada qabdan yaada kannadhaadha harka niin harkaachi akkinaa gootan namni obboleessa kiyya as koottu asnaa seeni kachi harka baase asnaa dhiyaadhu namni biraa harka baase okay kottu atiis obboleessa kiyyaas itti aani الزبر خط hiriira seeni isa taani nama lamaan harka kuno isa duuba ya namni itti aanu namni biraa okay itti hasadaffaadha okay itti laayina seena ya mee kana agoonu namuma shan jogoon akkam isin fakkaata nam shan amma afur niin harka hashanaffaadha dafee harka baase okay shan hin jiruu fakkaata afurumatti nurraa dhaabbattee fakkaatti obboleessa kiyya yaada qabdu obboleessa keenya dhaleessi maayikii san itti kanna warri maayikii harkaa qabdanii
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuti magaalaa Edmonton irraa dhufne akkata isaa ta'eetti haa galatoomu rabbiin Jawaar hojii wal argarree atilleen baga rabbiin nu baasee as nu fide atilleen baga rabbis baasee inshallah ummata keenya warra Vancouver hojii rabbi baga wal sigarsiise duraan dursee wallahi community biyya tanaa hedduu galatooma akkanatti nama jaalachuun keessan wallahi waan gaariidha atis baga gammaddee ammoo wanni gaafisi gaafadhu silaanuma jira garuu sin gaafadhu baga rabbisi baasee as fidee nu keessa jiraachise rabbi umrii barakaa qabdu rabbi si haa kennu rabbiin bikka ati feete rabbiin bilisummaan biyya teenya rabbi wal nu agarsiisu obbasa keenya kaasitti akhiramees wallahi rabbiin jannata rabbi haa kennisu wanni takka wanni gaafisi gaafadhu hin jiru sumarraa hin gabaabsa silaa gaafiin uumaan qaba yoo rabbiin edamantanii wal nu garsiise inshallah ichitti sin gaafadha jee yaada ammaas hedduun ulfaata. Salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. هيا السلام عليكم والإسلام نجاجرتني والهندنيو بقول أقرّيج أراكنا نكنو كسني في غلطوما ورقد اتقال اللي ربين صبري في أجرين إسانتها هفتو ربي سانا صبر سيزو obboleessa keenya joohariin baga wal agarree baga rabbiin nusi argisiise hidhaa xiqqashoo keessaa baate guddittii san keessa illee rabbi si haa baasu siin jedha itti aansee gaa buqqifadha jedhee beektanii nu kanaan dura waan buqqifannu jira mee xiqqoo nun quuqinaati ufirraa buqqifanna jechi waan rakkoon ummata Oromoo guddaan maal inni yoo jedhan hin dubbatinaa jedhan Oromoon hin diigamti hin dubbatinaa osoo jennu ganna 50 geennee jira cal'isan ergaramaa dubbatan dubbi lama taate 9 taate 10 taate dubbachuu qabna rakkinni Oromoo dura eessaa kaat uumaan kennallee xiqqoo rakkoo qaba beektanii guddifachaa qabnaa ilma mixii qabnaa harkifachaa maxxanfachaa kanneen kana keessatti nu keessa galee keenurraa kaasaa ture rakkoon guddaan Oromoon qabdu dhaabota Oromooti dhaabota Oromoo kana keessa rakkoo ammallee warri oofaa jiru warruma kana addaan baasanii yoo ka ittiin himne taate ittuma fufaa deema jechuudha kana fakkeenya irraa haa dubbannu waan ilaala jiru waan mul'aturraa dubbanna urga jarri kun baatee gabayaan oo'itee jirti amma gabayaan kalloo jedhii keelloo jedhii miidiyaalee adda addaa oo'itee jirti kun qabbanaa'uu qaba itti mammalee kan gad dhaabachuun hin jiru fakkeenyaaf maal jedhan kafaa'oon kun jedhan adde maarree fi doktor maarreedha ganna 50 karaa nagaa qabsaa jedheet ummata keenya haga ammaa ficcisiisaa jira riili sareen ta'ufiin argitu re'een eegee qaqqabadhu jettii jedhan ganna 50 maqaa kafaa'otiin dhumamu maqaa abaa'otiin Oromoon dhumaa ture waan ilaala jiru ganna 50 Oromoon ka itti buqqa'aa ture ka itti caccabaa ture ka caccabsa maqaa abaa'otiin kana hin dubbannoo je dubbachuu qabna kun kana yoon dubbanne dhukkuba jechuudha dhukkubni kun yeroo hundarraa nutti ka'aa jira ka biyyatti galchee ture inni illeen daqiiqaa lama jette lamallee taatu 12 taatu waan qabne doo gad hin dhiine warra kennan duubatti deebi'uun beeku obsa godhadhu buleessoo kanaafiyyu dubbachuu qabna akkanatti wal dhoggaa turre bar wannummaan rakkoon uummata Oromoo itti jirtu iyyuu kana maqaa abaa'oo kanaan Jawaar Muhammad kanaan dura warra ija dukkanatti bobaasee nuun jedhee fudhan jenne callifnee fudhannee turre warra dukkanatti ija bobaase osoo hin ta'in warri dukkanatti ija bobaase Elemoo Qilxuu Jaarraa Abbaa Gadaa Taaddasaa Birruuti warra ija bobaasee qabsoo uummata Oromoo sakaale kun nurraa dhaabachuu qaba kanaaf jecha wanni godhamuu qabu maal inni karaan sorry daddafeetiin dubbadha isinillee gaafii isinirraa qabaattu hin jirti warri micireen isaan biyyatti galchan hin jirtu micireen asitti ammallee guuttee jirti baay'attee biyyattii kana keessatti haftee jirti warri raacitiin gadi baatee yeroo hundaayyuu bukoo bukeessitu
asii osaa jetti jeja'oo jetti waqa'oo jetti wanni isiin ummata kanaaf jara kanatu Oromoo First jedhee qabsoo ganna meeqaf sakaalamte ummata Oromootitti onnee horee ummanni Oromoo haga ammaatitti at least uf beekee bakka baay'ee ga'ee jira jechuudha. Kanaafuyyuu jarri kun nurraa dhaabachuu qabdi. Afacha isaanillee waan gaafadhu jira. Isaanis waan gaafadhu jira. Isaanillee waan gaafadhu jira. Sanan barbaadanii beekamaadha. Isaanirrallee yaa fidhadhee jira. Egaa isinirraa gabaabsaayyee isinirraa gabaabsaa akkuma jedhame sanitti hayyee isinii dhiisee jira. Maal jennaan rakkoon ummata Oromoo kana beektanii waan dubbatanii barbaaddanii waan dubbatamu akka hin dubbatamne waan feetaniif hayyee nagaatti. Duraan dursee Jawaar Muhammad ulfaadhuu Jawee duraan dursee nu galatoomii ulfaadhuu nuti bilisummaa sirratti agarree waggaa hedduu wayita abbootii ta'e nagaafannu sila Oromummaan tuni maa hin bilisoomne yoo jennu jaarsa tokkotu kararraa gore nuun jedhani wayita san pileena qabate wallaahi sirratti uf agarree sirratti Oromummaa barree siit boonna onnee teenne keessa jirta gaafiin dammoo an sirraa qabu tokkoffaa rabbi isaa araaramu ustaaz Kamaal Hebboo namni sun sagalee siif ta'ee haga danda'uun si bira dhaabatee sidhamnaaniin bosona seenee wanni inni du'een sun akkaanuu du'i akka maleenuu du'iiti nama sanii qorannoo isaa sila akkuma nadhii gammadaa dhabne san kunillee hin dhabamee jennee cal'isnamoo hin du'e maaliin du'e jettee wanni ati nuu ibsuu dandeettu ni jira. Tokkoffaa mallee waa'ee hayyoota Oromoo irratti hayyoonni Oromoo yeroo baay'ee warri namni marzii ummata Oromoo keessa facaasu warroota barateedhaniin warroonni kuni yoo borumsa qabaatan borumsi isaanii kaxaxaa malee ka isaan nutti asii fidan hin agarre si durallee qabsaa'anii jiran ummanni sunoo gaafa aangoo argate maal ta'a akkam nu godhuu deeman sila ammallee akkanumatti nu qircanii qircoon gandaan nu qoodammoo akkami tanaan dura haa galatoomuu osoo namni dhugaa akka weellisaa Usmaan moo eenyu san no ka amma dhugaa dubbate kana waa'ee keelloo miidiyaa irra bahee Muktaar haa galatoomuu namni sun osoo dhugaa Oromoo akkasin namni namatti hime haga irraa gabrummaa jala hin teenu. Kanaaf hayyee ulfaadhuu jawwee kiyyaa si jaalannaa onnee teenne keessa jirtaa ulfaadhuu sin jedha. Ayyee carraa kana naa kennuu keessaniif hedduu galatooma anillee hedduu naasa'u obboleessa keenya Jawaar baga nagaan dhufte siin jenna. Ani wantan dubbadhu hin qabu amma yeroo ammaa kanatti garuu erga carraa maayikii naa kenname waan daqiiqaa tokkotti dubbadhu hin qaba. Akkuma beekamu seenaadhuma keessatti illee namoonni keenya Oromoon xiqqaa guddaan biyyattii san keessatti ofiin of bulchuuf yookaan immoo biyya isaa keessatti nagaadhaan buluudhaaf takkaa carraan kennameefii hin beekamu. Yeroo yeroodhaan namni keenya in sakaalamaa in ajjeefamaa in awwaalamaa har'allee hin hafne Oromoodha du'aatiin kun. Jarri shira yaadu yeroo hundumaa maqaa nagaatiin Oromoo yeroo hundumaa dhabamsiisu waan ta'eef wanta hoomworkii hayyoota keenya yookaan warra siyaasa keenyaaf wanta isaan hojjechuu qabanitu jira. Isa keessaa wanta ummata keessatti hin dubbatamnetu jira. Isa kana waraqaan erguu yaaleen ture garuu nattas deebi'ee so daqiiqaa lama yoo qabaatte isa kana hoo laalte in fact wanta siyaasa biyya keenyaa siyaasa Oromoodhaaf baay'ee barbaachisaadha jedheetiin yaada akka nama tokkotti
maybe beekuu ni maltaa please yaada kana mee na hubadhu yookaan akka barbaadde godhi galatoom. Harka baasaa koo egaa inni haarisa. Ya, iya wandi wanni jechuu barbaade maalidha waanuma gabaabaa gaakuma nu hundi keenya beeynu waa lama tokko wanni amma magaalaa keenya keessatti ta'e kun waan eegamee miti haalli kun yeroo nu mudatu keessoo guyyaan awwaalaa kun guyyaa walgahii keenyatti walirra bu'uun isaa hedduu dhiibbaa poolisa keenya Johaar irratti illee hedduu uumee jira waa'ee seenaa mucaa kanaa waan haala wanni gaddisu itti ta'e yeroo dhagahu hedduu sammuun isaas hedduu waan itti dhagahamee fi haalli yaada waa'ee siyaasaa haasawuu waan duraan itti qophaa'ee dhufe irratti xiyyeeffachuu fi waa'ee san haasawuun guyyaa gaddaa guyyaa mucaa hundi keenya Oromoo qofaa miti Oromoo alattis nama Oromoo fuulduraaf abdattu tokkodha kan dhabne suni akka tokko jeequmsa gurguddaa sammuu isaatti uumee nama inni abdii Oromoon irra kaa'achuu dandeessu tokko akka ta'edha. Kan lammataa wanni hubachuu qabnu tuuriin inni godhaa jiru kun waa'ee siyaasaa ta'uu qofa osoo hin ta'in waa'ee galatoomaati. Qaaman wal arginee qabsoo waggaa lamaa fi uummanni Oromoo godhaa ture sun milkiin sun walitti dhufnee akkanatti waliin dabarsinee yaada wal daddabarfannee akkanatti waliin gammachuu kana qooddachuunis qaama tuurii kanaatiif bobbaa kanaa waan ta'eef hiree isa wajjin akkanatti wal arginee yaada wal daddabarfachuu argachuunis waan guddaadha. Kana bifa kanaan nuuf laaltanii waa'ee siyaasatti akka duraan qophaa'amee dhufetti haasawamuu dhabuun haala humna keenya alaatti akka ta'e hundi keessan waan hubattaniif akka yaadatitti garuu wanni Johaar dhaamsa dabarsuu barbaadan wanni yaada kennachuu barbaadan yaada keessan dhaga'uu fi hedduu gammachuu irraa qaba obboleessa keenyaa yaada keessan itti ibsachuu dandeettanii inni yaada keessa fudhatee tuuriin ganaa itti dabrutti jira bakka garaa garaatti waan akka yaada keessan ittiin kaaftan haasawa isaa keessatti fuulduras calaqqisaa deemaa walga'iin albartatti taa'uuf deemaa achi keessattis wanni garaa garaa wanni mataa keessan keessa jiru deebii argachuu waan danda'uuf akkasitti hubannee yaada qabdan yookaan jiraatu kan ta'e tuufaa fi yaada keessan kennadhaa waan yaaddanii dhuftan wanni Johaariif dhaamsa dabarsitan yoo kan jiraatu kan ta'u ta'e qabattanii hin galinaa yaada keessan dabarfachuu dandeessu jechuu kiyyaa kanumaan akkanatti akka wal hubannu dhaamsa dabarfachuu barbaadeetii baay'ee galatoomaa. Tole namni yaada dabarfachuu barbaadu mee hay reefu nama shaniin jee ammallee harka babaaftanii okay maaliif sa'aani qabna amma reefu daqiiqaa lama lamaan isinii kanne amma takkattiin gad deebisa Jawaar hedduu gadda guddaatti dhagame seenaa mucaa sanii yoggaa wanni dhagahu soonaaf galaa asii sachiisnaaf gala wanniin keessanii so amma Jawaariin dirqaa nama 3 fi 4 ammallee daqiiqaa takka takka akka yaada dabarfatanii isinii kanna Kaduraa Jamaal bakkalcha harka baafte lakki okay
bareeda fudhadhe daqiiqaa lamattiin olii isaa garuu ogga dubbattan poointii dubbadha wanni hin deemina waan barbaaddan kana gabaabatti kana dubbadhaadha. So Jamaali dura namni itti aanu nama harka achoo baleessa kiyya harka baafte ammallee nam shana kana tarree naa galaadha. Daqiiqaa hoggaan akkana dhaabaa isiniin jee naaf dhaabdanii jechaadha. Jamaal kottu tarree aseenii siitu dursa. Iliyaas, okay. In dagamami, dagamami. Duraan dursee hayyuu Oromoo beekaa keen qaroo sama Jawaar Muhammad baga Rabbiin magaalaa kanatti nagaan si deebise. Dhugaa hayyoota hedduutu asiin dura waa dubbataa ture. Beekaan sabaa sabuma miidha. Dararaa isarra gahu saba ofii ni miidha kun beekamaadha. Ani waa ati amma goote mara magaalaa kanatti wanti ati amma goote hundi warra si hamatullee warra aarii qabullee akka hawaasaatiin rakkoo qabnu nuun beeka. Waa sammara furmaata qulqulluu furmaata dhugaa hayyuun tokko I was expecting this dhugaa messenger jecha atamma jet narkaa dhaabate maal ta'e hincite rakaddu etaafa dhugaa gadda keessa jirra qaroo akkasii jabaa qabne hambaa isiin boone garuu akka nama tokkooti hambaa isiin boone deebi'ee keessummoonni gaafii gaafatanii yaada kennatanillee martii isaanii namoota haarawaa magaalaa kanatti dhufanii qo'atanii haala keenya keessa jirullee fi waan jirullee gariin taasisaa kanallee dhageenye wanti ati goote waan hayyuun sabaa yaadu san goote hambaa isiin boone galatoomiin jedha. Itti aansee xiqqoo konsarnii qabu sit dhaamachoo barbaada akkuma dhaamsaatiitti olii gad deemaarta hawaasa keenyallee argaarta iyyaadadha bara Oromoo Federaasiin gabbaate garaagarummaan siyaasaa Oromoo tana keessa bu'ee namni haga taasisaa walitti hin haga taasisaa wal bira dhufne nagaa waliin gaafanne gahaatuma yeroo kunillee yeroo sanii xiqqoo wal fakkaatu wayitiin nama mudhata namni wal shakku wal tuffachoo wal dhaga'uu dhabuu garaagarummaa badha jira. Konsarniin kiyya guddaan disporaala jiru kana akkaataa biyya kana sisteemii biyya keessa jirru ijoollee teennaaf ofiillee keessa itti seennee socho'uu dandeenyu akka hawaasaatiitti akka koominitiitti akkamiin akka itti waliin jiraachuu dandeenyu bakka geette irratti buruunyi kee bareeda nama hedduu si jaallata akkasi jibbullee si jaallata narraa furu namni si jibbullee gabbayee si arrabsullee garaa keessatti feekee qaba si jaallata. Kanaafi waa kana uduu libreetii goote dhaamsa guguddaa goote ka biyya keessaa irra ala kanattu qaanii keessa jirra salphina keessa jirra faca'isa keessa jirra dhugaa baay'ee namni walamaa addaan dheessa sirraa gabaabsa dhiifama naa godhu ani siinerillee xiqqoo nama horaa haarawaa namoo kenni tanaaf urken kanaafi waa kana bakka geettetti adaraasitti haa ta'u namoonni hedduu waa tolchina jedhanii waa balleessanii Oromoo wal tuffatti wal dhiibdi addaa wal ergite dhaamsikkee ka ati fokasiitti goote ijoollee amma baattee simboolii godhatte tun biyya kana guddatti biyyattuu dudachaan nuu galtu fokasii waa kanallee bu'uura guddaa godhattee oduu itti nuu jabaattee jedhaan gabaabaatti baga nagaa dhuftee bankoo bara jecha maafi waa biraatii miti wanti atamma goote yaati atamma achii dubbatti
dhugama sinya I was expecting this akka kana gootu ni goote onneetti haasofnullee hin qabnu mucaa graduation very brilliant university keessatti mucaa akkami yaadannu ukkaamsee jiru atamma mataa itti haasa'uun qaboo jettu deebii kenna mara nu deebiftee galatoomsiin jedhu. Hayyee galatooma. Obbo Jawaar Mohammad yeroo jalqabaatii fi qaamaan si arguu koo hedduu gammada. Ani waan jechuu barbaade waa'ee mucaa kanaatiin wal qabsiisee mucaan kun qeerroo Vancouver keessaa isa tokko nama hedduu beekumsa addaa qabu jechuun nama viijinii cimaa qabu jecha nama dhiibbaa guddoo godhuu danda'u community kanaaf jijjiirama guddaa godhuu danda'u. Ani umrii keessa nama hedduu na bira du'ee nama hedduu qaama harkaa awwaalee garuu hedduu natti dhagame mucaan kun. Wanni jechuu barbaade ati nama hawaasa Oromootii fi hedduu dararamee waan hedduu godhaa ture. Kanuma wal qabsiisee hawaasi Oromoo akkuma guddaa ta'e jabina guddaas hin qaba. Dadhabina guddaas qabna. Waan siyaasaa man dubbachuun barbaanne yoo waan siyaasaa haasa'uu barbaade maybe qaamaan yookaan bilbilaan karaa adda addaatiin si dubbisaa garuu waan sitti dhaamuu barbaadu muuxannoo keetirraa kaatee qeerroon dargaggeessi ka biyya keessaas ta'ee ka biyya alaa keessattuu namni biyya alaa jiru jechuudha dargaggeessi. Anis muuxannoo qabaa waggaa Kanaadaa keessa waggaa jiraachuu kiyya namoota biyya alaatti baratan keessa nama tokko asitti amma ijoollee dargaggeessa muuxannoo qaburraa sheer godhuu fi wal gargaaruu irratti hanga danda'utti hirmaadha. Wanna arga keessa tokko biyya guddattana keessatti neetwoorkii uumanii walitti dhufanii walitti ijaaramanii waliin waan gaarii godhuun rakkisaadha. Ati ammoo muuxannoo qabdaa uummata kana walitti qabdee waa hedduu waa hojjettee fi muuxannoo keessarra hundooftee bu'uurri ati keessu barreeffamaan fireemworkiin ati keessu kan nuti irraa fayyadamuu dandeenyu I hope waa barreessuu jira jettee jirtaa kanarrattis yaaddee asoo barreeffamaan fireemworkii lafa nu goote achirratti ijaaramnee hawaasa kana akka ijaarru namni biyya keessattuu ijoolleen biyya alaa jirtu walitti dhufeenya cimin rakkinni guddaan wal dhageetti ammoo galata garaagarummaa tokko malee dargaggooti qeerroon qarreen yeroo barbaachisaa ta'etti yoo nu yaamnu dhufanii waan nuti barbaannu hunda godhanii kanaafi kanarratti akka yaaddu siin jedha galatoom. Oromoo jirtu 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 ijjisi haa baddu bilxiqinnaa. Assalamu alaikum warahmatullahi. Jawaar Mohammad baga dhuftee Vancouver ati jaalattu hedduu si jaalanna nullee hedduu si kabajnaa dhiyaadhu ammas amata dhibba nuuf jiraadhu. Ani gaafiillee siin qabu wanni Oromoon si gaafattu duraanuu deebistee ifitte ati. Arran tana wanni si gaafadhu hin jiru yaaduma waan na ilaalchisu akka ilma Oromoo tokkotti ilmaan Oromootti dhaammachuufi. Rakkoon arra deemuu jirtu miidiyaa keessatti obboleewwan keenna rakkoo hamtuu karaa wobootiin karaa nagaatiin hawaasni keenna burjaaja'u jira. Burjaajii hin taane keessa jirra. Oromoo isinit dhaammadha. Waan kana keessaa baanee karaan kafaa'os karaan abaa'os karaan woboos nu baasa. Jaalannuu jibbinuu karaa kana malee kabiraa hin jiru. Karaa kana irra yoo deemne alaa galla yookaa kafaa'oo dhiibnee jawaar dhiibnee baqqalaa dhiibnee bakka takka hin geennu karaa qawwee qofaan. Ani nama qawwee deeggaru keessaa nama tokko hanga jawaar hidhamee hanga Hacaaluun du'e
garuu ardhan tana hamileen qabu qawwee deeggaruuf an akka nama tokkootti gocha Oromoo walirra godhu jirtuun arga galgalaa ganam keessa bu'e yaa ilmaan Oromoo walii haa gallu karaa lamaanuu karaa filattan akkuma hayyuun isinii dhaame yookaan karaa qawwee qabadha yookaan karaa nagaa qabadha kana lamaan malee kabiraan jiru anan ganum isin jedhaa dhiyaadhu Jawaar keenya hedduu si jaalannaa hedduu si kabajaa hawaasa baankoor baga ijaan isin arge har'a baga ijaan isin arge akka Haacaaluun du'ee akka Jawaar hidhamee amiin jundiitiif jecha magaalaa kanatti hin deebine ani sababa isaatiin asitti hin deebine baga Jawaariif dhufe baga ijaan isin arge jabaadhaa karaan karaa qawweeti karaan karaa nagaati lamaanuu nuu ta'a. So dhaamsa san dura sagantaa gabaabduu takka qabnaa sagantaa kannaa qabnaa bakkalchi harka baasu jira bakkalchinis joon lakkiin ta'u jeen boruu nan dhiisu Jawaar na biraa deema bakkalchuma kanaa kannuun naarra wayya beeyta bakka maarreewanirra bakka bulanii wayya jedhani bakkalcha daqiiqaa ati immoo takka qofaan si hayyamaa takka qofaan si hayyamaati hoodha. Laki, okay, lamatti haa oliisu akkas taana. Amala kiyyanii beeytan eegaan lama jee lamaanuma tana keessa fixadhu. Okay, lamaanuma keessa fixadhu galatoo. Tole gaa tole cufaadha. Ayyee duraan dursee Jawaar Mohammad guyyaa har'aa uummata keenya uummata biisii duratti argamuu keetiif ulfaadhu baga hidhamtellee baga baatellee siin jedha maqaa kiyyaa fi maqaa uummata kiyyaati. Baga hidhamtellee wanni jedhuuf dhiiroo gadaa Haacaaluun du'e san osoo guyyaa saniin hidhamini Jawaariin jira moo hin jiruun anaaf gaafi dhugaa isinitti himuudhaaf. Hidhaan suni gama tokkoon furmaata wayii Oromoo fiddeeyyuu ka jedhuun qabaan. Hidhamuu isaa itti gaddinullee jiraatee har'a bahuu isaa waan jaalnadhii fi jaal addeessaa gadaa yaadanna jaallan akka Baqqalaa, jaallan akka Yoosef, jaallan akka Tulluu Heeroo, jaallan akka Nagaasa kala kaayaniin finne gootota keenya hedduu ka bakka bu'ee isaa dhabame hidhamuu malee hiikamuu isaa kan agarre ka du'e isaan illee argine. Kanaaf baga hidhamtellee baga baatellee baga rabbiin si jiraachisee ummata Oromootiin wal si garsiisiin jedha. Itti aansee wanni anarra ka'eef ulamaa'ii keenya tokkotuyyuu bilbilanii kasilaa qaamaan asitti dhufan nagaa kiyyallee itti naa himii yoo danda'e wal agarraa yoo dadhabe ammootuyyuu akkasitti bilbilumaa wal agarra jedhanii Shee Alii Shuunee assalaamu alaykum siin jedhanii edmonton jiran magaalaa kanatti as galanii achirraa godaananii baga rabbi si baasee baga nagayaan baatee ummata kee argite siin jedhanii amaanaa isaaniillee narraa fudhu kakaaniitti dhaamsa sii qabanii yoo rabbi jedhee wal argite dhaamsa kan kee irraa fudhattaan amma san ummata durattiin immoo isaaniifis jidduu jirti jechuu barbaadeeti. Inni kun waa'ee ummata Oromootii fi yookaan furmaata jedheetiin hin ilaalu Oromoon jecharra gochatti yoo deebite gaarii jechuu barbaada. Kunis maali wanni jennuu fi goon waliin simanne Oromoon jaarmaya lamatti yoo sirrooyte gaarii warri karaa nagayaa jiru karaa nagayaatiin keessattuu bilisummaaf walabummaa warri jedhu mooraa takkatti warri ammootuyyuu karaa nagayaatiin Itoophiyaa keessaanis ta'ee sabaaf sablammoota furmaata arganna jedhu jaarmayni Oromoo lamatti yoo deebi'e ka waliin tuffanne ka ana jira ka abalu jira osoo hin jenne tokkollee yoo jiraate Oromoo biratti qooda qaba dhugaan jiru jaarmayni Oromoo lamaa sadii afuruun abaa onuu kaleessa tokko har'a bakka afur jira murnaan jira murnoota kanarraa
mooraa lamatti yoo deebi'an ka dhagaa walitti hin darbine ka madiina irratti namuu darbu yoo akkasitti deeme Oromoo yoomuu hin mooya malee hin mooyatamu yoo san hin tahin ka du'aa jirullee ka ajjeesaa jirullee Oromoo kijiba Amaaran nu fixe maaliin nu fixe Amaarillee bakka isaa qaba Oromoo fixaa jira Oromootu du'aa jira gama maraayyuu kuni dhaabachuu qaba Oromoo irraa yoo dandeettan bifa sanitti warri qabsoo Oromoo hooggattan hundi isi yoo mooraa sanitti deemtan Oromoo milkeessitan yookaan ammoo milkii irra gara dhabamaatti Oromoon deemaa jirti Rabbi si haa gargaaru yaadni itti deemaa jirtu yaada gaariidha yaada diigaa miti yaada ijaaraati jabaadhu warri ammoo tuyyuu qabsoo hoogganaa jiran gaafatama seenaatitti Oromoon isaan beeka isaan angaanii jiranii angoo kanarraa gadi dhaabadhaa jedhiini gaafatama seenaa akka jabaatanii hojiitti hiikan mataa walitti qabaa mataa gargaritti qabachuun kun Oromoo diigaa jira ulfaadhaa isiniin jedha. Fatima. Okay. Obboleettii teenyeree kun tana walaloon dura addaan citte tarta kaamilee nusi madhaadha. Fatima. Hot. Dhageessisaanti dhiifama yeroo as dhufuuf deemu xiqqoo isii rakkoo wayii na mudatee ture sammuun kiyya xiqqoo isii attentionii gammachuun qabu fiilingii gaariirra hin jiru saniif walaloo kiyya addaan kutee reefis seeraan hin dubbisnee dhiifama narraa taatanii jirra jirtu walaloon tiyyaanaa dhufu Jawaar jetti. Jawaar Oromoo fars jettee kalee lafaa nu kaaftee qeerroo fi qarree miidiyaan lallabdee ijaaf gurra nu goote ati Oromoodhaaf baabura qabsooti gootowwan kaleessaa daandii isaan irra kufan qabsoo galmaan gahuu qabna akka diinni karaa nu maqsine qabsoo galmoon gahuu qabna akka diinni karaa nu maqsine Jawaar sagalee nuu taatee miidiyaan lallabdee Oromoo fars jettee kalee sagalee nuu taatee akka addunyaan bartu addunyaan nu geette Oromoo fars jettee kalee nuu lallabdee miidiyaan qeerroo fi qarreen sabaaf sablammiin si keessaan ol kaasee sagalee dubbatee qabsoo ati gooteen maayyoleef maanguddoon daandii atirra keetteen rakkoo ofii furatee wayyaanee biyyaa baase Jawaar hiddaaf hundee diinaa hunda teessoo raasee golaaf golloo lixee diina Oromiyaa baase Jawaar ijaaf gurra ummataa sagalee gootota si keessaan dubbata sagalee qeerroo fi qarreettu si keessaan dubbata Jawaar guyyaa ati miidiyaan lallabdee Aljaziiraa irratti Oromoo fars jettee guyyaa rakkoo Oromoo addunyaan hubattee addunyaan nu dhageettee nu faanaa hiriirtee gocha gabrooffataa ijaa fi gurraanis dhageettee ijaaniraa kana laatiif keessaa warri gareedhaan kutaadhaan gargar footu Jawaariin faanaa gonkumaan hiriirtu. Afuura gootota si keessaan dubbata afuurran jaallan kaleettu si keessaan dubbata bakkuma jirtanii tokkummaa jabeessaa Jawaar Muhammad Piliis naa jabeessaa qabsoowwan gootawwan hedduu jira kan sabaaf sablammootaa garuu kan Jawaar diina garaa raasa dhiifama. Ameleen akannaa fi iddoo galatoomii addee Faaximoo amma sagantaa keenya gama xumuraarra geenyee jirra. Hatti aanu mee warri ala jirtaniis nu deebi'a maaliif maqaa keessanii waan takka godhu waan barbaannuuf warri ala jirtaniis nu ol deebi'aadhaati tattaadha. San booda Jawaarii dhaamsa maayyiidha eega kana finne booda dhaamsa maayyiidha waan nu dhaammatu qaba.
warri jirtan nu gattattaadha. Koreeni waltajjii har'aan tanaa tana qopheessite tuni keessummoota keenya yookaan qabsaa'ota keenya gaafa isaan nu dhufan maal gooneef wayyaa jennee wal mari'annee mee waan guddallee ta'uu baattu warri Vancouver warri BC'dha qabsaa'ota keenya kanaa fi waan takka goonu jennee kannaa xiqqashoo takka qopheessinee jirra. Kannaan xiqqashoon tuni nama afuriif qopheessine. Namni lama nu keessa jira. Lama immoo nu jidduun jiran. Namni sadeen kannaa qopheessineef kuni kannaan gosa takka qabsaa'ota Oromooti. Hogganoota qabsoo Oromooti. Haduraa keessummaa keenya kan jidduu jiru obbo Jawaari. Hatti aanu obbo Baqqalaa Garbaati. Har'a nu jidduutti hin argamne. Hatti aanu Korneel Gammachuu Ayyaanaati. Odoo dandeenyee silaa qabsaa'ota keenya warra hidhaa jiraniis warra bahaniis hunda bakka takka goone hedduu nutti tola. Kannaan tun tammatatti isaanii kannamte odoo hin ta'in kannaa qabsaa'otaa kannamte gaafa waan kana ifa harkatti arkan waan san oggalaalan warreen isaanii wajjin qabsaa'e ka kufe ka rakkachaa jiru rakkataa jiru san itti yaadatan hamilee isaaniitti hora jennee yaanna. Kanaafi manguddoota nam lamaan isin jidduu asiyaamaa Sheekh Abdurrahmaanii fi Maamad Birruu ammallee naaf deebi'aadhaati. Kannaa tana obbo Jawaaritti naa kannitanii naas deebi'aa ogu takka. Naasimaddaa. Ol dabra, ol dabra. Ol bahaa. Akkumaan jee kannaan tuni hogganoota keenya qabsaa'ota nama sadiif jennee tokko nu jidduutti argamaa obbo Jawaar Mahammad kannaa tana manguddoon teenya akkatti nu kannituun gaafadha Mahammadii fi Sheekh itti ol dabarsaadha obbo Jawaariif naa laadhaa. Amilee kannaadhaafi. Okay. Kannaa sanii Jawaar akka naa hiikuun barbaada. Akkasii. Alright. Okay. Jawaar hedduu haalli amma keessa jiru waan hedduutti dhagameef naaf gala. It's okay. Kannaan itti aanu obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Baqqalaa Garbaa akka jee kannaan tun hundinuu gosa takka obbo Jawaar akkatti biyya geessuun beeku obbo Baqqalaa Garbaatiin nuu gahe kanaas. Achuma dhaabbadhu walitti dhaabbadhu. Kannaan sadaffaadha qabsaa'aa keenya hoggana keenya Korneel Gammachuu Ayyaanaati. Korneel Gammachuu Ayyaanaatiin akka nu gahu kanaas achumaan itti kannannaa. Kannaan sadaffaadha dhifama afuraffaadha obboleessa keenya nu jidduutti argama maqaa kana dafeetiin irraanfadhaa beeyta Yusuf obboleessa keenya Yusuf nu jidduutti argama hottu as bahi kannaa tana manguddoo teenya tanarraa nu fudhadhu obbo Yusuf. Ol dabre, ol bahi. Okay. Okay. Hedduu galatoomaadha. Manguddoon keenyaa fi obbo Yusufis bakka teessaniin nu dachaa. Harka naa hannaaf yaa fayyaadaa. Akkasi gaamma fixannee xumurarra jirraa. Wanni itti aanu obboleessa keenya Jawaar dhaamsa gabaabaa nu dabarsaa eega dhaamsa gabaabaa dhaggeeffannee booda wallee Hacaaluutiin wallee Galatoomaa ju'uun xumurannaa
isiisan oggoonni goonu Hacaaluu siyaadachaa wallee isaatiin xumurannaa amma karaa obbo Jawaaritti nu dabarsa. Dhaamsuma gabaabaan isin kennuu barbaada. Yaaduu isin kaaftanis dhaga'een jira. Gorseen hawaasa biyya alaatii qabu waan keessa dabartanii beektan. Waliin madeessina tokko kana. Nu warri siyaasaa akka maleettu bakkumaan inuma dhiibaa deemna. Nu jechaaf hawaasummaa keessan hin diigina. Haasaya keessattis, jecha keessattis, gocha keessattis amma dandametti hawaasa keessan cimsa. Kan lammaffaa family is important. Maatiin baay'ee barbaachisaadha. Faamiliin barbaachisaadha. Faamilii namoota dhuunfaas keessattuu ijoollee xixiqqoo kunuunsaa wal gargaaraa gaddaaf gammachuu keessa wal bira dhaabbadhaa. Hamma dandeessanitti waliif nahaa. Poolitikaan eessaa hundaayitu. Jaalalliif wal kabajaan wal jidduudhaa qabnu bara baraan dhufti. Hamma dandeenyetti saba keenyaaf uummata keenyaaf carraaqaa jirra. Gaaf biraas asitti walitti deebinaa. Ammasiifuu jabaadhaa wal jajjabeessaa nullee waan dandeenyu mara ni goonaa. Gama yaaduu isin kaaftan kan dargaggoo hedduun fookasii ka ta'uu qabu ijoolleen akka barnoota isaanii irra ciman akka hojii isaanii irra ciman akka jabaatan akka aadaa ofiitii fi aadaa biyya kanaas baratan irratti jabaatanii hojjechuudha. Yaadota isin kaaftanii fi gaafilee isin kaaftaniif qabadheetiin jira. Edmantanitti bal'inaan itti deebi'a. Marii bal'aaf akka dhuftan nan beeka. Marii bal'aaf akka dhuftan anis marii bal'aaf hin dhufne. Magaalaa lama qofatu hafe Edmantaniif Kaalgarii qofatu hafe. Magaalota hafan kan Kaanadaa kana keessatti waa'ee gara fuulduraatti waan baay'ee haasa'uudhaaf qophii ture. Haa ta'u garuu taaziyaa isin irra gale kanaaf rabbi isin jajjabeessu jechaa gaaf biraas hoggaan deebi'ee bal'inaan hin haasofnaa. Yookaan immoo marii zuum yookaan qopheessitan taate erga taaziyaan galtee booda walitti deebinee bal'inaan kan mari'annu ta'a. Kanaafuu galatoomaa nagaan nu bula. Hedduu galatoomii obbo Jawaarii akkas egaa walgahii teenya gama xumuraa geenyee jirra. Akkaataan itti nagaa walitti dhaammannu wallee obboleessa keenya obbo Hacaaluu Hundeessaatii nagaa walitti dhaammannaa wallee galatoomaa jettu ogga walleen san gama dhumaa dhiyaatte keessummaan teenya ni bahanii bakka tana karaa kana nuuf bantanii keessummaan keenya achiin baatii akkasin hundinuu nagaan karaa mana keenyatti gallaa jechaadha.